Kottaa yaa ijoollee koo na dhagahaa. Faaruu Daawit faarsaa 33 yookaan 34 lakkoofsaa 1. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo አሜን። kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessa biyya alaa addunyaa mararra teessanii kan hordofaa jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin saatii kana eegdanii? Eeni galatni Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qoricha keenyaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deesse dubroo Maariyaam maqaan isheellee kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo tolootaa yeroo hundumaatti halkanittis guyyaattis sa'aatii 24 guutuu akka nuti boo'aa qilee hin buune, akka nuti du'a gar malee hin duune, akka nuti gufannaa deenaatiin hin gufanne, akka nuti du'a gar maleedhaan hin banne kan nu eegani, kan nu tiksani ergamoota Waaqayyoo toloota maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma toloonni wareegamtoonni hundumtuu akka aangoo kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa jecha sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu haa barsiifatu. Waaqayyo har'a immoo maal nuun jechaa jira laata? Kottaa yaa ijoollee koo na dhagahaa jechaa jira. Waaqayyo abbaan keenya, uumaan keenya, qorichi keenya har'a immoo gara isaatti nu waammachaa jira. Har'as bakka cubbuu adda addaa keessaa, bakka badii adda addaa keessaa hunduma keenya nu haa waammatu. Kottaa yaa ijoollee koo na dhagahaa. Jecha koo dhaga'aa, na dhaggeeffadhaa jedha. Jecha sagalee kana kan argannu faaruu Daawit faarsaa 33 cuftuu keessa 34 lakkoofsa 11 irraa arganna. Lakkoofsa 11 irraatii kan argannu. Kottaa yaa ijoollee koo na dhaggeeffadhaa, na faana bu'aa, anaan dhaggeeffadhaa nuun jedha. Ha dhaggeeffannu kamaatii Waaqayyoo jecha sagalee Waaqayyoo. Ha dhaggeeffannu. Hundumantuu bakka jirtanitti mee dhaggeeffadhaa. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa kana hunduma keenya nu fayyisa, nu gargaara, badii adda addaa keessaa nu baasa. Badii keessaa irras nu hin ijoollee Waaqayyoo, Waaqayyoo hunduma keenya nu haa baafatu. Kottaa yaa ijoollee koo na dhagahaa jedhe. Jecha kana kan dubbate Waaqayyo gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u, kan inni irra bulee dubbate abbaa keenya Daawitidha. Eenyutti immoo dubbatame yoo jenne nuyin ijoollee isaatiin dubbachaa jira jechuudha. Maal jedhee? Kottaa nu dhaga'aa, na dhaggeeffadhaa itti nuun jedhe. Egaa maatii Waaqayyoo har'a meeqan keenyatu waa'ee Waaqayyoof bakka kennaa jira? Meeqan keenyatu waa'ee Waaqayyootiif iddoo kennaa jira? Meeqan keenyatu immoo Waaqayyoon dhaggeeffachaa jira? Meeqan keenyatu sagalee Waaqayyoo darbaa jiru dhaggeeffachaa jira laata? Egaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kottaa erga nuun jedhe nuti immoo maaliif irraa baqanna? Maaliif dudduubatti deebina? Waaqayyo kottaa erga nuun jedhe gammachuudhaan gara isaatti deebi'uu qabna. Gammachuudhaan isatti deddeebi'uu qabna. Gammachuudhaan isa galateeffachuu qabna. Kana egaa maatii Waaqayyoo. Egaa maatii Waaqayyoo mee gaaffiin isin gaafadha. Nu ijoollee Waaqayyooti moo ijoollee Daabiloosidha? Mee natti himaa. Ijoollee Waaqayyoodha warri jettan meerree hojii gaarii hojjechuun, waan gaarii hojjennee darbuun meerree yaa kiristaanota. Kanaaf hojii gaarii haa goonu.
wanta gaarummaa wanta waaqayyo hojjetu agoonu erga ijoollee waaqayyo taane wanta waaqayyo jaallatu agoonu ijoolleen daabiloos ijoolleen seexanaa hamaadhaan kan deebisan kan wal lolchiisan kan wal irratti kakaasan kan lubbuu baasuudhaaf nama kakaasanii kan hamiidhaaf nama kakaasanii kan soomii akkan soomne kan godhanii kan waa'ee waaqayyoon beekne kan waa'ee haadha keenya dubroo maariyaamin wallaalchisanidha. waaqayyo kanarraa hunduma keenya nu haa oolchu kan cubbuudhaaf dadammaqsan kan ejjaaf kan hannaaf kan sobaa nama dadammaqsanidha ijoolleen daabiloos jechuudha. waaqayyo kana hundumaarraa bilisa nu godhee ijoollee isaa taasifatee hunduma keenya nu haa eegu. egaa maatii waaqayyo kottaa nuun jechaa jira. waaqayyo gara isaatti nu waammachaa jira. ijoollee waaqayyo erga taane gara isaatti dhiyaannu. maaloo maatii waaqayyo gara waaqayyootti deddeebinu isa faana jiraannu. seexanni samma isheetti hin teessu gara isheetti nama harkisti. maaliif ijoollee koo jettee sobdee fakkeessuudhaan akkuma yeroo jalqabaa sana waaqayyo yeroo inni itti jalaa dhokatetti ergamootni naani Saatnaa'el hangafni ergamoota akkana jedhe ana dha'umaan keessan ittiin jedhe waaqayyos kan adda baasuuf jedheeti jalaati dhokate jechuudha. yeroo kana ana waaqni keessan ana uumaan keessan anaaf sagadaa anaaf bitamaa jedhe jechuudha seexanichi. har'as addunyaa irratti bifa jijjiirrate mallattoo 666dhaan anaaf sagadaa jechaa jira. anaaf bitamaa jechaa jira. maarree maatii waaqayyoo hubachuu qabna. maarree maatii waaqayyoo beekuu qabna. maarree maatii waaqayyoo dhugaa adda baafachuu qabnaa jechuudha. egaa Saatnaa'el yeroo sanatti anadha uumaan keessan erga jedhe ergamoonni danuun baay'een rommanii gareen isaanii eeshi jedhanii sattamananii gareen immoo lakki jedhanii hangafta ergamoota abbaan misraachoo ergamaan nagaa abbaan keenya ergamaa qulqulluun Gabri'eel maal nuun jedha. maal jedheeni hamma uumaa keenya barrutti amma maal taanutti uumaa keenya barrutti bakka jirru dhaabbannu bakka jirru tajabaannu bakka jirru tajabaannu hundee jabeeffannee dhaabbannu nuun jedhe ittiin jedhe ergamoota. har'a nuunis bakka jirru akka dhaabbannuuf amantaa keenya akka hin ganneef amantaa keenya dhiibnee akka hin fiigneef abbaan keenya ergamaan qulqulluun Gabri'eel bakka jirtanitti dhaabbadhaa bakka jirtanitti jabaadhaa hundee keessan jabeeffadhaa nuun jechaa jira. abbaan keenya kun ergamaan Gabri'eel hundee keenya nuuf haa jabeessu. egaa maatii waaqayyoo yeroo kanatti Saatnaa'el hin qaana'e abbaan sobaa waan ta'eef illeeyyee waaqayyo si murteedhaaf yeroo as ba'utti ni na'e. yeroo kanatti Saatnaa'el hangafummaa isaarraa gadi bu'e. waaqayyo gooftaan keenya hangafummaa isaarraa buusee hangafa ergamootaa godhee gadaf qabummaa isaa ilaalee amala isaa ilaalee garraamummaa isaa ilaalee hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliin hangafa godhee uume. galanni waaqa kana godhuuf haa ta'u. waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. yeroo kana aboo kenneefi aboo inni kenneefiinis waaqayyo gooftaan keenya hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliif yeroo aboo kennutti Mikaa'elis samiirraatii gadi darbate. Saatnaa'eliin gadi darbate. har'as hunduma keenyarraa hafuura diinaa hunduma keenyarraa nuuf haa darbatu. hangafta ergamootaa qulqulluun Mikaa'el diina keenya nurraatii haa kuffisu. kanaaf maatii waaqayyo har'as diinni keenya bifa adda addaan ka'aa jira. hadar dhabsiisan ergamoonni waaqayyo. Isaanis macaafa fakkeenyaa boqonnaa 7 akkana jedha.
egaa yaa ilmaan koo mee na dhagahaa wantani afaan kootiin dubbadhu irraa hin jallatinaa irraa hin gorinaa nuun jedha. Egaa maatii waaqayyo ijoollee keenya erga nuun jedhe eenyutu irraa dubbatu nu deebisaree? Kanaaf amantiidhaan isa faana buunee isa faana akka jiraannu waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Kanaaf irraa hin gorinaa jecha sagalee koorraa irraatiin jallatinaa nuun jedha. Jecha sagalee isaatti amannee isa faana jiraachuudha. Har'a meeqan keenyatu isa faana jiraachaa jiraree? Maatii waaqayyo hundumaaf iyyuu gaaffii haa ta'u. Isa faana isatti erga amannee isa faana jiraachuudha. Lapheedhaan isa faana deddeebi'uudha malee. Asii waaqayyoon faarfanna bakkeetti immoo daabiloosiif bitamna taanaani waaqa lamaaf bitamuu jedhama. Waaqa lamaaf bitamuu irraa hunda keenya nu haa oolchu. Kanaaf wanta waaqayyo nu gorse isa faana deddeebinee isa faana jiraannee isatti amanuu qabnaa jechuudha. Waaqayyo ijoollee keenya erga nuun jedhe nuti immoo abbaa keenya waaqa keenya uumaa keenya jennee galateeffachuu qabna. Har'as maarree maatii waaqayyotti amanuu qabnaa jechuudha. Isa faana deddeebi'uudha. Waaqayyo bifa adda addaatiin nama barsiisa. Namni garuu hin hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa nuuf haa kennu. Egaa inni lammaffaa irratti inni argannu akkana jedha. Macaafa Isaayaas raajicha boqonnaa 55 lakkoofsa 1 waaqayyo jedha. Eenyu? Waaqayyos isin warri dheebottan warri maal taatanii warri dheebottan hundinuu gara bishaaniitti kottaa jedha. Warri horii hin qabnes kottaa midhaan bitadhaati nyaadhaa. Kottaa utuu horii ittiin baasine daadhii waynii fi aannan bitadhaa nuun jedha. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya kottaa nuun jedhee nu waama. Bishaan sun sagalee isaadha. Kan nama qabbaneessu, kan nama barsiisu, kan nama fayyisudha jechuudha. Bishaanicha dhunnee daadhii waynii isaa fayyadamnee nama dhaaltu mootummaa isaa hirmaattummaa addii ta'u nu haa taasifatu. Gadi sinnee lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. Gara koo kottaa gurra keessan gara kootti qabaa. Gara eenyutti? Gara kootti qabaa jechuudhaan nu gorsa. Egaa maatii waaqayyo gara isaa deemnee gurra keenya gara isaatti qabuu qabna. Sagalee waaqayyo eeguu barsiifamu lapheedhaan dhaggeeffachuu qabna. Laphee qulqulluudhaan gara isaatti deddeebi'uu qabna jechuudha. Asirratti wanta yeroo gara mana waaqayyoo deemnu nu qoran waa 3tu jira. Isa waliin ilaalla. Jalqaba irratti waaqayyo gooftaan keenya isatti amanuu qabna. Lapheedhaan yoo deebinu iyyuu qormaanni hin baay'ata. Gaaffii tokkoon isin gaafadha. Seexanni mana qulqullummaa deemtee beekti? Namoonni baay'een maalii dhaqxi jedha. Maalii deemti? Garuu seexanni mana qulqullummaan deemti. Maaliif? Hin kadhatti dogoggorsuudhaaf. Kanarratti utuu seexanni mana qulqullummaatti deemtoo baay'ataawii wayiitti dhaqani yookaan abbaan qulqulluu wayiitti dhaqani. Yeroo kana yaa seexana nana eessa dhaqxattiin jedhani. Eessa dhaqxattiin jennaan mana qulqullummaa deemaan jiraa jette. Maalii deemta jedhanii gaafatanii. Achumaan waa 3 baattee deemti seexanni kuni. Jalqaba irratti bidilibsii baatti. Ilaalaa yaa saba waaqayyo. Lammaffaa irratti ilmoo baatti. Sadaffaa irratti immoo kasala baatti. Waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Maaliif baatta jennaani? Kadhachuun deemaa jira ittiin jette. Yeroo kanatti namichi kun maal jedha? Abaayitaawwiin kun maali dharee bidilibsiin kun ittiin jedhani? Bidilibsiin kun yookaan uffannaa halkanii kun kanan baadhee deemuufi yeroo sagaleen waaqayyo barsiifamu yeroo sagaleen waaqayyo gorfamu akka namoonni dhageenyeef irribatti buufadha.
ittiin arrafifadhaa jette. Kanaan dogoggorsiti jechuudha kiristaanotaa. Inni lammaffaa irratti lilmoodha. Lilmoo kana immoo maaliif baatta jedhanii gaafatanii. Yeroo kana lilmoo kana kanan baadhuufi yeroo sagaleen waaqayyoo barsiifamu yeroo gorsi waan gaarummaa gorfamu akka namni dhaggeeffanneef nan waraana nan tutumadha. Yeroo kanatti sagalee sana dhaggeeffachuu dhiisaniiti esibachi naanna'u hin kolfu hin seequ jechuudhaan deebise. Kolfi kan seexanaa ta'uusaa hubanna jechuudha asirratti. Inni sadaffaa irratti kasala baattee deemti. Waaqayyo haa oolchu. Kasalli kunoo maali jedhanii? Kasalli kuni namoonni sagalee waaqayyoon baratu hin dhaggeeffatu garuu akka hojiitti hin jijjiirreef nan gurraachessa nan dukkaneessa jalaan balleessaa jette. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa baraaru. Egaa maatii waaqayyo kanaaf gara waaqayyootti yeroo deebinu kadhannaadhaan boo'ichaan deddeebi'uu qabna jechuudha. Kanaafuu maatii waaqayyoon waama. Ijoollee kunuun jedha. Maharree maatii waaqayyo gara mana isaatti yeroo nu waamu. Kanaaf nutis immoo waaqayyoon sodaachuu qabna. Waaqayyoon maal gochuu? Waaqayyoon sodaachuu qabna. Akkuma macaafa fakkeenya boqonnaa 9:10 irratti akkana jedha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Isa qulqulluu sana beekuun hubannaadhaan jedha. Waaqayyoon iccitii sagalee isaa hunduma keenya nu haa ibsu, nu haa barsiifatu. Kanaaf lapheedhaan kadhannaadhaan haa deddeebinu jedha. Egaa maatii waaqayyoon itti aanu jechi sagalee waaqayyoo argannu kana jedha. Yaa mucaa koo waaqayyoon sodaadhu, mootiidhaaf ulfina kenni, hidhata warra waaqayyootti hin amannaniitti hin ta'ini jechuudhaan nu gorsa. Warri waaqayyoon amanan eenyu? Warri waaqayyoon hin amanne immoo eenyu jennee yoo ilaalle gabaabinumaan tiksiisaa fudhannee kaanee walitti deebina. Macaafa fakkeenya boqonnaa 24:21 irratti yaa mucaa koo waaqayyoon sodaadhu, mootiidhaaf ulfina kenni, kan hangafa keef ulfina kenni kabaji. Warra waaqayyootti hin amanne immoo irraa fagaadhu, irraa gori jedha. Hidhata isaanii hin godhatin jedha. Kanaaf yaa kiristaanota warra waaqayyootti hin amanne irraa hidhata hin godhatinaa, hidhata isaanii irraa fagaadhaa jechuudhaan nu gorsa. Waaqayyoo hidhata warra gantootaa irraa hunduma keenya nu haa oolchu. Kanaaf warri waaqayyoon amanan eenyu yoo jenne nuyi warra itti amanaa jirru, warra maqaa isaa waamaa jirrudha jechuudha. Warri waaqayyoon amanne immoo warra gane warra hin beekne nutis ijoollee waaqayyoo taane utoo jirru qaalloo yoo saganne hamaaf yoo deebisne hannaaf yoo deemne hamiidhaan nama gurguruudhaan sobaan yoo dhugaa baane waaqa lamaaf yoo bitamne billaa qara lamaatu nu nyaata. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Warri akkasii kun warra waaqayyootti hin amanne jedhamu. Waaqayyo hunduma keenya jecha sagalee isaatiin nama dhaga'ee jiraatu nu haa taasifatu. Egaa maatii waaqayyoo yeroo hundumaatti hin baranne dhageenya hojiitti jijjiiraan jirru, hojiitti jijjiirru jecha sagalee isaa. Kanaaf waaqni nu barsiise, nu gorse, nu dheekkame maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Faaruu Daawit faarsaa 33 cuftuu keessa 34:11 irratti kottaa yaa ijoollee koo na dhagahaa jedha. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan waaqayyoo kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya har'aas kottaa ijoollee koo jedhee nu waamaa jirra. Nuti immoo dhageenyee abbaa keenya jennee uumaa keenya jennee galateeffachuu waammachuu qabna. Akka isatti amannu isa faana jiraannu waaqayyo hunduma keenya nu haa taasisu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deessoo haadha isaa Dubroo Maariyaam ergamoota waaqaa toloota qulqulloota hundumaa kennaaf hangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Hanga bara baraatti ameen.